amantaan maali? Nuuf warra ortodoksiitiif amantaan maalidha? Yeroo baay'ee namoonni baay'een amantaa jechuun walitti gurmaa'insa, walitti qabama garii tokko jedhanii warroonni yaadan jiru. Garuu nuuf warra amantaa ortodoksiitiif amantaan maalidha? ሃይማኖት ምንድነው? አማንታን ኑፍ አማንታ ጀቹን ዱጋ ዋቀዮን ilmaan namaatiif itti mul'iseedha. Maal jechuudha? Amantaa jechuun dhugaa waaqayyoon ilmaan namaatiif itti mul'iseedha. Maal jechuudha? Waaqayyoon ilmaan namaa ofiisaatiif uume, addunyaa kanas ofiisaatii diriirse. Waaqayyoon ijoollee isaa warra uume kanaaf immoo dhugaa tokko laatiif jira. Dhugaan kun maalidha? Jalqabaa gaafa addunyaan kun uumamtu, gaafa dilbataa ergamoota jidduutti walitti bu'iinsa uumameef dhugaa ishee kallattii bahaatirraa ifti dhufte sun amantaa jedhamti. Amantaa jechuun dhugaa ifa baasu jechuudha. Waa'ee kana keessatti gooftaan keenya Kiristoos ilmaan namaa cubbuu hojjetanii kufanis ilmaan namaa fayyisuuf jecha kan dhufe Kiristoosidha. Ofiisaatii dhufe. Walumaa galatti waa'ee amantaa yoo dubbannu amantaan kennaadha. Amantaan maalidha? Kennaadha. Amantaa namni hundeessuu hin danda'u. Namni qoratee hundeessa yoo ta'e kuni amantaa hin jedhamu yookiin riisarchii yookiin falasama jedhama. Amantaan falasama irratti addaadha. Kennaadha. Eenyurraa kennamte? Waaqayyoorraa kennamte. Dhugaa waaqayyoorraa kenname jechuudha. Kanaafidha amantaan kiristaanaa amantaa የመገለጥ ሃይማኖት ናት ይል ሃይማኖት ማለት የእውነት መገለጥ ነው። እውነት ከማ ከእግዚአብሔር ወደ ልጆች ወደኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ተቀበልን እንጂ እኛ አልፈጠርንም። ይሄ ማወቅ አለብን። አመንታኑትን እንዴት ነው? ከናፍደ አመንታ አልተኩ ቁልቁሎታፍ ከነምት ወንት ይለፍ ይሁዳ በቆናቱ ኩላኮ ሰደም ቤክቱ አመንታ አልቶኮ ቁልቁሎታፍ ከነምት ይለፍ ኤፌሶን በቆናፉ ኩላኮ ሽረትሞ ዋቅን ቶኮ አመንታን ቶኮ ጩባን ቶኮ ይለፍ ኤርሚያስ በቆናጃ ላኮስ ኩላጃ ረትሞ ከራራ ዳባዳ ኢላላ ከራምቤስ ከንጀምት አመንታን ከናዳን ሲንግዳን ከናን ኩኒሞ ወንተ ዋቀዮን ilmaan namaatiif kenne dhugaan ilmaan namaatiif mul'atte hundi feetiyo amantaa keessatti amantaan kennaadha malee kan hundi yeroo baay'ee amantaa inni jedhu kunii fi amantii inni jedhu kuni adda baafnee hin hubannu mee adda baafne too haalaallo har'a jechuudha. Amantaan waaqayyoorraa kennamuu ishee haasa'een ture duratti amantaa waaqayyoorraa kennamti kennaadha bakka walumaa galatti. Amantaan kennaadha yoo jennu abboonni maal jedhu amantaan mataan isaayyuu waaqayyoodha jedhu. Maaliifuu waaqayyoorraa kenname waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoorraa dhala namaatiif kenname waan ta'eef dhugaadha. Waaqayyoon immoo isa dhugaadha. Gooftaan keenya Kiristoos ani karaadha, ani jireenyaadha, ani dhugaadha jedheera waan ta'eef jechuudha. Dhugaadha. Isa dhugaan kun waaqayyoorraa ilma namaatiif kenname jechuudha. Mee waa'ee seenaa iskana waaqayyoon jalqaba uumamtoota 8 akka oome era uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti waaqayyoon jalqaba samii fi lafa uumee jedha. It kitaaba Aksumaarus jedhu kitaaba mana amantaa ortodoksii irratti uumamtoonni 8 akka uumaman uumamtoonni 8ffaan immoo ergamoota akka ta'an ergamoota jidduutti walitti bu'iinsi uumame san keessatti waaqayyoon kallattii bahaatirraa ifni dhufte suma dhugaadha. Maal jechuudha dhugaa jechuun? Wanti ergamoonni waaqayyootti amma uumaan keenya dhufutti iddoo jiru dhaabbanna jedhan saniif ifi warra immoo uumaan keenya saaxinaa'el warra jedhaniif isaan adda baaftee jechuudha dhufte. Adda baaftee jechuudha. Kanaafidha seera mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti samii keessatti lolatu ture jedha. Ergamaan Mikaa'elii fi warroonni seexana jedhan warroonni saaxinaa'elin deeggaran jidduutti walitti bu'iinsi uumame jedha.
walitti bu'iinsi sun dhugaan suni maal taate dhugaatu moote hawaasuma keenya keessatti maal jedhe yeroo tokko dhugaan hin mooti jedhu tire dhugaan hin moote jechuudha dhugaan waaqayyoorraa dhalamnaatiif kennamtu jechuudha amantaan maqaadhaan amma ortodoks tawaahidoo jedhamna kiristaana jedhamna inni kun maqaadhaan nuti itti waamamnu jechuudha maqaa ittiin warroota kaawwan irraa waaqayyoon abrahaamiidhaan warroota azaabara yookiin warra ormoota hin amanirraa adda baasee isin ijoollee yaaqoob yookiin ijoollee israa'el jedhamniitoo kittaannan akkuma isaanii kenname jechuudha maqaan nummoo kiristaanota kristaan jechuun immoo warra kiristoositti amaneedha jechuudha kanaaf haala kanaan hubachuu qabna amantaan kennaadha jechuudha amantaan kennaa ergatee immoo amantaan immoo of keessaa maal qaba waa lama qaba amantaan of keessaa waa lama qaba innis maalifi amanuu fi amanamuu amanuu inni jedhu kun eenyu amanna kan jedhu gaafii kaasa eenyu amanna waaqayyoon amanna waaqa tokkodha addunyaa kana kan uume addunyaa kana kan jiraachisu borus addunyaa kana kan dabarsu waaqa tokko jenneeti amannaa jechuudha amanuu gaafa jennu waaqa tokko amanuudha waaqa tokko kana keessatti immoo wantoota baay'eetu jira wantoonni nuti amanuu qabnu jechuudha isa booda wajjin ilaalla jechuudha inni biraa immoo amanamuudha amanamuun immoo maal amanamna yookiin qaama amanni sanaa fi amantummaa keenya yookiin nuti qaama saniif amanuu keenya wantoonni argisiifnu maalidha isa jedhu kana jechuudha maalidhaan argisiifna qaama sanitti amanuu keenya fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amanneerra yookiin Sillaaseen tokkos sadii jennee amanneerra erga Sillaaseen tokkos sadii jennee amanneen boodatti immoo waaqayyoon waan nuun jedhe qaba gooftaan keenya Kiristoos amanaatoo cuuphamaa nuun jedheera cuuphamuu qabna dhiigaa fi foonsaa akka fudhannu nu ajajeera fudhachuu qabna hojii gaarii hojjechuu akka qabnu nutti himeera hojii gaarii hojjechuu qabna kun maalidha qaama amanamne sanaa fi deebii laachuu jechuudha deebii laachuu fakkeenya isiniif haa kaasu hojjetaan tokko mana wayititti yookiin iddoo industiriyaa ta'uu yookiin faabirikaa ta'uu hin qaxaramu gaafa qaxaramu waliigaltee mallatteessu waliigalteen isaanii maalidha mirgaa fi dirqama hojjetaa sanii adda baasaniiti walitti himuu jechuudha hojjetaanii hojjetaa qaamni sun immoo mindaa hin kafalaaf jechuudha yoo hojjenne mindaan maal hin ta'uuf hin kafalamuuf kanaaf nullee warroonni kiristaanota taane waaqa amanamne sanaaf waaqa tokkicha amanne sanaa fi deebii laachuu qabna jechuudha deebii laachuu qabna fakkeenyaaf uummanni Israa'el waaqayyoodhaaf deebii laachaa kan turan kittaannadha inni biraa immoo aarsaa dhiyeessuudhaan har'a hoo nuti maal gochuudhaan inni jalqabaa amanuudhaan cuuphamuudhaan dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuudhaan hojii gaarii hojjechuudhaan faarfachuudhaan galateeffachuudhaan deebii laannaa jechuudha nuti waaqni nuti amanne sun immoo nuuf immoo deebii nuu laata jechuudha innis hannu laata deebii nuu laata akka nuti gannat galuu taasisaa jechuudha kanaadha amantaa amantaan erga kana ta'e amantaan yookiin amanuu fi amanamuu of keessaa erga baate amantiinuu gaafii jedhu hin kaasa yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu keessatti amantaas amantiis wal faana hin waamama garuu gooftaan keenya Kiristoos fakkeenyaaf dubartii waggaa 12 dhiiga ishee roobeedhaaf uffata Kiristoos hin tuttee amantiin kee si fayyiseedha gooftaan keenya Kiristoos yeroo baay'ee amantiin kee si fayyise amantiin kee si fayyise wantoota jedhu hin dhageenya maal jechuudha amantiin hedduu jiraachuu danda'a amantiin hedduu jiraachuu danda'a maaliif amantii jechuun ilaalcha nuti amantaa keessatti qaama waaqessinu saniif qabnu jechuudha maal jechuudha amma ishee waggaa 12 kun dhiigni ishee roobaa ture gooftaan keenya Kiristoos akka fayyisu osoo namni tokko itti himini amantee fudhatte laphee ishee keessatti waaqadha jiraatadha uffata kana yoon tuqe na fayyiseette
haadha isheetiin yaada isheetiin amantii qaama sanirraa qabdu jechuudha. Itti kanaaf gooftaan keenya Kiristoos amantiin keessanii isin fayyisee jedha. Amantiin hin duutis. Namni tokko amantuma keessa jiraatee amantiidhaan hin du'a. Maal jechuudha? Amantaan Ortodoksii fakkeenyaa fi namni maal ta'uu qaba? Namni maal ta'uu qaba jettee barsiifti? Hin cuubamne. Hundi keenya iyyuu Ortodoksoota erga taanetti amannee cuubamneerra. Garuu dhiigaa fi foon gooftaa osoo hin fudhatin biyya lafaa kanarra hin deddeebine yoo ta'e amantiin keenya maal ta'a? Hin du'aaraa jechuudha. Amantaa miti amma. Amantii keenyatti du'aa jira. Amantaan keenya waan du'aa jiruuf waan amantaa san keessatti argachuu qabnu hin argannu jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe kaayoon amantaa dhugaadhaa. Dhugaan sun immoo mootummaa Waaqayyoo akka dhaallu nu taasifti. Mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf jechuudha. Amantiidhaan yoo duune garuu kan amantaan nuuf qopheesse kana marachuu hin dandeenyu, dhaaluu hin dandeenyu jechuudha. Wanti beekamuu qaba. Akkasuma amantiidhaan yoo cimne, amantiidhaan cimaa dhaabbadhaa wanti jedhuuf kana qaamota amantaa keessa jirutu amantiidhaan cimee dhaabbata. Waani amanne sanaaf jechuudha cimnee gaafa dhaabbannu nuti maalidha amantiin keenya cimaadha jechuudha. Amma namni tokko amantii guddaan irraa qabda gaafa jedhu qaamni suni dhugaa ta'uusaa qaamni suni akka shakkii hin qabne fudhannee jechuudha. Kanaadha amantiin amantaa keessa jira jechuudha. Amantiin maal keessa jira? Amantaa keessa jira. Amantiin amantaa keessa jiru boqonnaa bara baraatti nu galchaa. Maatii Waaqayyoo gaafii tokko kaasnu immoo amma amantaa beekne jechuun maal jechuudha? Namni tokko amantaa beeka. Amantaa kana keessatti cimaadha. Amantaa kana hubateera kan jedhamu yoo maal ta'edha? Inni jalqabaa namni tokko amantaa beeke kan jedhamu amantaa san beekee yoo ittiin jiraatedha. Beekee yoo maal ta'e ittiin jiraatedha. Namni amantaa kana beekee ittiin jiraate jechuun maal jechuudha? Jalqaba amanuu qaba, cuubamuu qaba, dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuu qaba. Keessattuu yoo xiqqaate iccitoota kanneen keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Namni cuubamuu qofaadhaaf hin fayyu. Amanuu qofaadhaaf illee hin fayyu. Kitaaba qulqulluutu jedha. Amanuu qaba, cuubamuu qaba, dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee jireenya kiristaanummaatiin immoo biyya lafaa kanarra maal ta'uu qaba? Deddeebi'uu qaba. Namni kun maal jechuudha? Amantaa jireenya isaa godhateera jechuudha. Innumtuu mataan isaa dhugaa waan fudhateeruuf, dhugaan isa keessa waan jiruuf innumti mataan isaa amantaa ta'aaraa jechuudha namni kun. Maaliifuu amantaa kana wal simateera. Amantaa kana wajjin jiraateera namni kun. Kanaaf namni kun amantaa beekee jedha. Namni cuubame bichaadhaaf osoo gaabbiin galiin osoo mana kiristaanaa deemee qiddaasee hin dhaabatin kadhannaa Waaqayyoodhaaf hin taasisin kiristaanummaa yookiin amantaa kiristaana nam beekee jechuun dogongora guddaa. Kanaaf amantaa kiristaanaa beekuudhaaf duraan dursee namni tokko ittiin jiraachuu qaba jechuudha. Ittiin jiraachuu ittiin yoo jiraatedha jechuudha. Namni tokko waa'ee amantaa sanii beekee kan jedhamu. Barsiisaan tokko barsiisaa kan jedhamu yoo barsiisedha jechuudha. Koorsii ittiin eebbifame sanii yoo barsiise barsiisaa jedhama. Yoo barsiifne barsiisaan jedhama. Kanaaf namni tokkollee waan hubatisan waan beekee sanii ittiin yoo hin jiraatini kiristaana hin jedhamu jechuudha. Kiristaana hin jedhamu. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni baay'een ortodoksuma keessa jiraanne ortodoksii hin beekne. Baay'een keenya jechuudha. Ortodoksii hin beekne hin hubanne. Namoonni gariin immoo guyyaa takka qiddaasii kan hin deemne jechuudha. Qiddaasii sa'aa dhaabbachuun kan itti ulfaatu ortodoksii beeke jedhee miidiyaa irratti haasa'a jechuudha. Miti ittiin yoo jiraatteedha jechuudha. Ittiin jiraattee keessa dabartee yoo jetteedha beekte kan jedhamu. Isaan alaa caqasa takkaan fiiguun ortodoksii beekne